Kanina sitti argitan kun dibata qaama keenya addeessuu akkasuma bakka gugurraachi nurratti bahe yookiin ammoo fuulas tahee harkas tahee qaamas tahee walumaa galatti bakka gugurraachi nurratti bahe akka fakkeenyaatti maadaatii fuulas tahee kan funyaanirraa kan boqorraa kan kallacharraa mormarraan bakka feetan qabaadhaa gurraachina kan nurraa balleessu. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harkafuun hordoftoota fi kabajamtoota Razaan Oroo jirra jirtu siniin jedhu hordoftoota fi kabajamtoota kiyya baga jiraattan hundi keessanuyyuu akkuma baratame subscribe gochuun maatii kotaataan galatooma. Ammas like godhaa viidiyoo koo hanga xumuraatti ilaalaa waan hedduu irraa barattanii irraa fayyadamtanii obboleeyyan keessaniifis share godhaa. Warri ammoo viidiyoo koo ilaaltanii haaraa taatan subscribe like share gochuun hiriyoota keessanii qooda akkasuma viidiyoo jaalattan mallattoo bilbilaa olta jettu irra kaayadhaa. Sababni isaa viidiyoon gorsaa fayyaa fi faayaa waa'ee dhimma dubartii kan dubbachuu fi akkasuma hojjechuu ittiin salphattan hedduu qabatee isinii kan dhufuudha. Hanga xumuraatti viidiyoo ilaalaa subscribe godhaa akkasuma like gochuun like mallattoo ol gargaltu san cuqaasuudhaan wal wajjin hanga xumuraa halaallu. Akka fakkeenyaatti kan asitti argitan maadaatii namoonni keenya hedduun boqoo kallacharraan akkasuma areedarraan funyaanirraan kan rakkateedha jechuudha. Isa kana namni hedduun falaa fi afaan wallaalee baay'ee waan godhu kan wallaale dhugaa rabbii jechuudha. Yaada dhiistanii dhiphina dhiistanii hirriba qajeelaa rafaa nyaata gahaa nyaattanii boodessanii dibata kana yoo dibattan fedhii rabbiitiin kan isinirraa baduu fi akkasuma mootuyyuu abdii osoo hin muriin kan fayyadamtanii obsaan walumaa galatti bu'aa isaa kan argitan isiniin jedha. Akkuma asitti argitan kireema niiviyaadha. Kireemni niiviyaa yeroo hedduu kan irrallee hojjadhe akkasuma irrallee dubbadhe kireemni niiviyaan gahee guddaa kan taphatu shooraa jechuudha. Bakka nu gurraachatti addeessuufis tahee akkasuma immoo addeenna yoo jedhu yoo ati dur gurraatti uumamaan taate si addeessee gogaa kan kee jijjiiraa osoo hin tahin atis gurraatti yoo taate sababa garagaraatiin gurraachi biraa jechuu bifa kee kan tahin fakkeenya akka fakkeenyaatti maadaatii jechuudha. Kanaaf kan fuularraan nama gugurraachatu boqoo irraan akkasuma funyaanirraan kallacharraan bakka fedheen si haa gurraachatu walumaa galatti fuulli kan kee babarrina adiis qabaatee gurraachas qabaatee rakkoolee garagaraatiin qaamni kan kee yoo kan babarratu tahee babarrina yoo jedhu isinii gala jedhee yaada. Kireemni niiviyaan hedduu kan qulqulleessuu fi kan laaffisu akkasuma mootuyyuu akka gogaan keenya hedduu lallaafaa fi bareedaa ta'uu nu gargaara. Kanaaf kireema niiviyaa maankaa xiqqaa tokko kan qopheeffannu yoo barbaadan torbaan tokkoof walitti godhachuu ni dandeettanii. Kireema niiviyaa maankaa tokkoo fi akkasuma mootuyyuu aanan niidoo yookiin ammoo aanan harcee jechuudha. Namoonni hedduu sirriitti beeytanii aanan harcee kunu asitti kan qabudha. Garuu suuricha irratti isinitti mul'isee jira. Asirratti kan isinii himuu aanan daa'imman dhuydullee hedduu kan tahuu fi akkasuma mootuyyuu irra filatamaadha jechuudha. Namoonni daa'imman guddistanis kunoo aanan niidoon isa kana niidoon kan namni guddaatu jira akkasuma kan daa'imaatu jira. Rakkoo takka hin qabu aanan niidoo daa'imas tahee kan nama guddaa tahee walumaa galatti innis viitaamin E, viitaamin A fi viitaaminoota hedduu fi kaalsiyeemii wantoota hedduun kan badhaadhe albuuda hedduun kanaaf haaluma salphaa taheen jechuudha. Manuma keenya keessatti osoo kaffaltii baay'ee hin baasin akkasuma immoo osoo dadhabbii baay'ee hin dadhabin fuula keenya bareechifachuu akkasuma laaffifachuu ni dandeenya. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya hanga xumuraatti viidiyoo yoo ilaaltanii irraa fayyadamtan hedduu isin fayyada. Aanan harcees maankaa tokko kireeman kan walitti daballu jechuudha. Akkuma asitti argitan kanatti maankas guutuu yoo baanne rakkoo takka hin qabu amma kan yeroo takkaatti kan an fayyadamu. Sababni isaas jechuudha fuulli kiyya waan baay'ee zayitii baay'atuu fi akkasuma mootuyyuu fuulli kiyya infekshinii yookiin ammoo hassasiyaa isa jedhaniin san qaba jechuudha. Kana jechuun wanti akka loomii akkasuma mootuyyuu wanni akka urgaa'uu saamunaadhaan adda addaa wanni urgaa hafuura qabu hedduu kan na ho'isisuu fi na shifneessuudha fuulli kiyya. Sababa kanaaf jecha ani wanta amma fayyadamu kanallee guyyaa tokko qofa kan fayyadamuudha waanuma kamuyyuu jechuudha. Isin ammoo fuulli keessan gogaa yoo tahe akkasuma mootuyyuu jiidhinsa kan hin qabne jiddu galeessa yoo kan tahu tahe haala kanaan jechuudha. Kireema kana walitti laayixanii hedduu jechuudha. Kireema bareedaa tahee fi akkasuma mootuyyuu gurraachina balleessuuf kireemni tokkollee kan isatti hin qixxooyne hin jiru jedhee yaada. Akkaataa fayyadamaa akkasuma mootuyyuu akkamitti akka fayyadamnuu fi yoom akka fayyadamnu addaan baasnee beekuun nurratti dirqama barbaachisallee isiniin jedha. Haaluma amma argitan kanaan sirriitti waliin gahuu qabdan jechuudha. Akkasuma mootuyyuu yoo kireemni irra baay'atee jedhee aanan itti daddabalata hedduu jechuudha. Maankaadhaan kan waliin geettanii
kana jechuun kee yoo xiqqaate daqiiqaa 15 ol gaaru viidiyoo irratti waan daqiiqaan xiqqaatu fi kan xiqqeessamee waraabame malee daqiiqaa 15 ol kan waliin geettanii laayitanii aanaanis kireemaan wal fudhatee kireema ta'anan harki akkuma beekamu yoo bishaan irra bu'ee malee jira kan ta'uu fi akkasuma ammoo isin beeytan jedhee yaada namoonni hedduun kanaaf kana isin ibsu osoo hin tahini isin waan beeytaniif akka sirriitti wal fudhatee kireema tahutti kireema gootanii fayyadamuu qabdanii akkaataan fayyadama isaa jechuudha galgala hirriba dura fuula keenya saamunaan dhiqannaa waa dirqama jechuudha gurraachina yookiin fuula keenya irratti kan nu babarrate ofirraa balleessu tokkoffaa irratti bakka ciisicha keenya yookiin boraatii keenya hedduu qulqullina qabaachuu qaba akkasuma ammoo gaafa qibaatii rifeensaa dibanne yookiin zayitii rifeensaa dhangala'oo dibanne rifeensa keenya waan tahe jala uffasuu minshifaa fooxaa adda addaa akkasuma fi ammoo bijaamaa keessanii qamisii keessanii rakkoon qabu qulqullina qabaatu irra uffistanii ganama of jalaa kaasuu hin dagatinaa isiniin jedha kanaafi fuula keessan haala kanaan eegumsa gootanii fi boraatiin keessan carqiin isaa qulqullina qabaate boodessanii ammoo saamunaan fuula keessan dhiqattanii haala amma argitan kanaan jechuudha kireema niiviyaa kana karaalee hedduun fayyadamuu dandeettan dibattanii yoo raftan ganama ol kaatanii saamunaan ofirraa dheeytan yoo isinii danda'ame kireema aduu ni dibattan kireema aduu hedduu barsiisee jira asitti kan argitan ani fuulli kiyya waan hedduu jechuudha akkuma reef isinii hime hassasiyaa qabuuf yookiin ammoo waan akka loomii isinii hime jira reef illee walumaa galatti na hoysisaa yooma san na shifniina namoonni fuulli keessan hassasiyaa yookiin ammoo infekshinii adda addaa waan xiqqoo eeggatu ittuu hin kaleessina isiniin jedha loomiin hedduu akka isin shifniineessituu fi akka isin ciccirtu isin gooti kana jechuun loomiin faayidaa hedduu kan qabduu fi akkasuma loomiin qaama keenya bareechisuufis taate addeessuuf gahee guddaa kan qabdudha haa ta'u malee garuu fuula akka amman isiniin jedhe fuula akka kan kootii kana hedduu kan miituu fi akkasuma ammoo hedduu jechuudha maal isiniin jechuu danda'are akka fuulli keessan hedduu shifniina'u isin godha haala kana amma argitan kanaan obsaan jechuudha kireemicha kana fayyadamtanii yoo jettan yoo xiqqaate walitti dhaabdanii baatii 3 fayyadamuu qabdanii baatii jechuun namoonni tokko guyyaa haganatti wixxeetii isaan argitanii guyyaa haganatti akkasitti bu'aa isaa yookiin faayidaa isaa ni argitanii jedhanii ani kanallee sobuu hin danda'u faayidaa isaa kan ani ofii kiyyaa jechuudha kan fayyadamee itti arge yeroo hedduu darbee ni fayyadama faayidaa isaa fuulli kiyya xiqqoma yoo na gurraachate yookiin ammoo wantoota adda addaa fuularra na mul'atan waan saffisaan jechuudha wantoota amma isinitti himu fayyadamuuf jecha narran turu kanaaf garuu ammoo isin warri haaraa jalqabdan haala salphaa ta'een saamunaa isaa wajjin yoo fayyadamtanii jettan inshaallahu ta'ala isinillee ji'a tokkotti jijjiirama hedduu ni argitanii kanaaf walitti dhaabaa ji'a 3 dibadha yoo jijjiirama hedduu argitanii jettan achi boodallee darba torban keessa yeroo 2 yeroo 3 dibadha ittiin rafa saamunaan ganama fuula keessan kaadhiqadha obboloota kiyya fuula keessan sirriitti eeggadha dhugaa rabbii jechuudha hedduu fuulli keessan yoo isin bade kan isiniin deebinee fi warroonni bade hedduu kan gaabbii qabanii fi seenaa qabanii hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti horaa bulaa turtii gaarii isiniin jedha asumaan warri viidiyoo kan koo ilaaltan obboleeyyan kiyya adaraa laayik gochuun akkasuma ammoo sheer godhaa waliin qoodaa isiniin jechuu barbaada viidiyoo yoo ilaaltan laayik godhaa akka nama baay'ee gahu jechuun faca'u jechuu anaafillee hamileeta akkasuma koomantiidhaan yaada babbareedaa qabaattan naa barreessa yoo viidiyicha jaalattan jechuudha yookaanis ammoo galatoomaa hedduu hundi keessan warri jaalattaniif